qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee tawaahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirsanitti nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam yeroo kana keessanii guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti gaaffii karaa isin koomentiidhaan kaastan muraasa isaa guyyaa har'aa kana waliin laalla. Kallattiidhumaan gara gaaffii keenyatti gaafa darbinu obboleettiin keenya gaaffii dhuunfaa ishii yookiin immoo wanta ishirra gahee gaaffii dhiyeessitee jirti. Gaaffii kana jireenya gaa'ilaa keessatti erga gaa'ilatti seenaniin booddee abbaan manaa fi haadha manaa ta'anii osoo wajjin jiraatanu isaan lamaan keessaa yookiin isa ta'uu danda'a yookiin ishee ta'uu danda'a. Lamaan isaanii keessaa dhala godhachuu kan hin dandeenye yookiin immoo maseena kan jennu jechuudha. Yoo dhala argachuu dadhaban fakkeenyaaf ishiin dahuu hin dandeessu yoo ta'e abbaan manaa ishii sun ishee dhiisee nama biraa fuudhuu danda'a. Yookiin immoo inni immoo dhalchuu hin danda'u yoo ta'e rakkoo akkasiisa qunnameera yoo ta'e isheen immoo isa dhiistee kan biraatti heerumuu dandeessi gaaffii jedhudha. Kuni gonkumayyuu hin danda'amu jechuudha. Tasumayyuu wanta akkanaa hin barbaachisu. Macaafni qulqulluunis nuuf hin eeyyamu. Gaa'ela jechuun egaatii qulqulluudha. Gaa'ela jechuun Waaqayyotu eebbise, gaa'ela Waaqayyotu kenne. Rakkoowwan gaa'ela keessatti mudatan jiraachuu danda'u. Rakkoowwan gaa'ela keessatti mudatan hunduma immoo dandamachuudhaaf amantaadhaan cimuun barbaachisaadha. Waaqayyoon kadhachuun gaafii ofii gara Waaqayyotti dhiyeessutu barbaachisaadha malee rakkoowwan gaa'ela gidduutti mudatan ilaallee gaa'ela keenya diiguun Waaqayyo biratti nama gaafachiisa. Jalqaba gaafa gaa'elatti seenamu waadaa galameeti kan itti seenamu. Hanga xumura jireenya kiyyatti wajjin tura ani ishee malee inni sana malee jenneetu waadaa kana kan fudhannee seennu. Qubeellaan jechuun qubeellaa kaawwanneeti kan gara kanatti seennu. Qubeellaa jechuun geengoodha. Gaa'ela sana gidduu namni kamiyyuu seenuu hin danda'u. Kanaan booddee anis ishee malee inni sana malee jenneetu murteessine gara gaa'elaatti seenna jechuudha. Erga gara gaa'elaatti seenne gaa'ela sana keessatti qormaanni jiraachuu danda'a. Keessumattuu gaa'ela eebbifamaa keessatti qormaanni jiraachuu danda'a. Qormaanni immoo kan dhufuu fi qorumsa dandamatee kan keessa darbu gonfoo jireenyaa argatedha. Badhaasa jireenyaa sana akka argannuuf jecha qormaanni hedduun jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenya abboolii keenya kaasnee ilaaluu dandeenya. Abrahaamiif Saaraa fudhachuu dandeenya. Abrahaamiif Saaraan rakkoo dhala dhabummaatiin qoramaniiru. Baay'ee isaanii yoo ilaalle qoroma hedduu keessa darban jechuudha. Haa ta'u malee fedha Waaqayyoo ta'ee guyyaa isaa eegee gaafa inni hojii gaarummaa dirree irratti bahee hojjechaa innaa turetti Sillaaseen uumaan keenya kaayyoo diinaa sana fashaleessanii mana isaa seenanii waggaa 100tti Saaraan waggaa 90tti dhala dhabummaa sanarraati akka isaan bahanii jireenya gaddaa sana keessaa bahanii gara gammachuutti akka dhufan Waaqayyo isaaniif taasisee Yisaaq mucaa jedhamu. Yisaaq jechuun kolfaa gammadaa jechuudha. Mucaa gammachuu sana bara dulluma isaanii sanitti argataniiru jechuudha. Kanaaf bara dulluma isaanii sanitti egaa gammachuu guddaa kana argataniiru. Qorumsa hedduu booddee egaa firii guddaatu jira, badhaasatu jira. Kanaaf badhaasa kana badhaafamaniiru. Elsaabeetii fi luba Zakkaariyaasis fudhachuu dandeenya. Dhala dhabummaadhaan erga rakkachaa turanii bara dulluma isaaniitti mucaa Yohaannis jedhamu argataniiru. Yohaannis immoo egaa akkuma argitan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nama ta'ee uumaa isaa waaqa isaa nama cuubuu danda'e namni akka isaa dubartoota irraa dhalate hin jiru jedhamee macaafa qulqulluu irratti kan ragaa isaaf bahame nama akka kanaa badhaasa akka kanaa argataniiru. Iyyaaqeemii fi Haannaanis yoo fudhattan rakkoo dhala dhabummaadhaan dhiphachaaf rakkachaa kan turan gooftaa samii fi lafaa kan ta'e Yesuus Kiristoos kan keessaa dhalate giiftii keenya durboo Maariyaam bara dulluma isaaniitti argataniiru. Badhaasa guddaa argatan kana mana amantaadhaaf badhaasa kennanii galchanii badhaasni kun immoo hunduma keenyaaf sababa fayyinaa akka nuuf ta'u ta'eera jechuudha. Kanaaf gaa'ela keessatti obsanii Waaqayyoon gaafachuudha turuu danda'a. Imsi turtii kun immoo egaa booddee wanta nu badhaasisu ta'uu danda'a jechuudha. Gaa'ela keessatti egaa qormaanni jira. Qormaata kana hundumaa akkuma abbooliin keenya dandamatanii obsaan danda'anii darban kana obsaan darbuun nurra jiraata malee muddamnee gaa'ela keessatti dhala dhabne jennee faayidaa barbaannu dhabne jennee gaa'ela keenya diigne taanaan itti gaafatamna jechuudha. Haannaa haadha Saamu'eeliin fudhachuu dandeessu. Dhala dhabummaadhaan innaa rakkachaa turtitti Waaqayyotti boossetti gaafa mucaa argattu immoo egaa macaafa Saamu'eelii isa 1ffaa boqonnaa 2 gaafa laaltan seenaa kana bal'inaan hin argattu.
Gaafa mucaa argattu Saamu'eel jettee moggaasteetti. Saamu'eel jechuun wareega koo Waaqayyo dhaga'eera jettee mucaa kana aarsaa gootee mana qulqullummaadhaaf laatteetti jechuudha. Rakkoo hedduu akkasii keessa darbanii egaa badhaasa hedduu kan argatan baay'ee isaanii jiru. Gaa'ela keessatti qormaanni jira, dhabuun jira, argachuun jira, gadduun jira, gammaduun jira, dhala argachuun jira, dhabuun jira, qabeenya argachuu dhabuun jira. Jireenya gaa'elaa keessatti rakkoo baay'eetu jira, qormaata hedduutu jiraachuu danda'a. Jireenyi gaa'elaa egaatii rakkoo hedduu of keessaa qabaachuu danda'a. Rakkoo sana gaafa gaa'elatti gallu murteessinee siiruun barbaachisaadha. Isa dhabne kan ammoo Waaqayyo biraa argachuu akka dandeenyu qorumsi immoo gaarummaadhaaf akka ta'e amannee gara kanatti dhufuutu nurra jiraata malee gaa'ela keessatti waan hundumtuu wal qixxaataadha, waan hundumtuyyuu mijataadha jennee abdii akka sanaatiin gaafa gaa'elatti seenne rakkoo yoo dhufe immoo kan keessaa baanu miti jechuudha. Kaleessa gammachuudhaan itti seennee faayidaatu keessa jira jennee waa'ee faayidaa qofa irratti bu'uureffamne yookiin yaadnee gaa'ela ijaarree gaafa faayidaa sana dhabne gaa'ela kan diignu miti jechuudha. Gaa'ela jechuun akkas miti. Gaa'ela jechuun qulqulluudha. Gaa'ela jechuun eebbifamaadha. Gaa'ela jechuun erga itti seennamee rakkoo hedduu dhufu kamiyyuu keessummeessinee keessa darbinee hanga dhumaatti kan itti jiraannudha. Gaafii keenyaaf immoo Waaqayyoon gaafannee obsaan eeggannee Waaqayyo irraatii deebii kan itti argannudha malee muddamnee waan barbaannu dhabniidhaaf jecha gaa'ela keenya diiguun Waaqayyoon biratti nama gaafachiisa. Karaaleen gaa'elli ittiin diigaman keessaatii Waaqayyoon kan kaa'e sadi bichaadha. Fakkeenyaaf du'aan gaafa jennu inni yoo biraati abbaan manaa akka carraa ta'e boqote isheen heerumuu hin dandeesse jedhee seera kaa'eera. Akkasumallee yoo haati manaa jalaatii boqotte abbaan manaa tokko fuudhuu hin danda'a jedhee seerri kaawwameera. Lammaffaan immoo namoota amantaadhaan gargar ta'anidha. Namoota amantaadhaan gargar ta'an jechuun osoo ittiin seenin dursa amantaan isaanii gargar kan ta'e osoo hin ta'in gaa'ela sana erga itti seenanii wajjin jiraataniin booddee isaan lamaan keessaa tokko lakki an amantaa kanan barbaadu amantaa kun nan barbaachisu jedhee amantaa sana dhiisee gaafa inni ba'u yookiin gaafa isheen baatu amantaadhaan faallaa ta'anii gaa'ela keessatti wajjin jiraachuun in ulfaata waan ta'eef gaa'elli suni diigamuu hin danda'a jedhee Phaawulos kaa'eera. Inni sadaffaan immoo rakkoo walamantee dhabuudhaan yookiin immoo sagaagalummaadhaan dhufurraa namni sun gorfamee yookiin gorfamtee yoo dadhabame dhumarratti karaa abboolitiin wanti kun ilaallamee dhumni isaan bareedu namni sun deebuu hin danda'u yookiin deebuu hin dandeessu yoo taate furmaata itti laachuu danda'u irraa kan hafe gaa'ela rakkoo faayidaa dhabuutiin yookiin dhala dhabuun qabeenya dhabuudhaan gaa'ela diiguun Waaqayyo biratti nama gaafachiisa waan ta'eef iyyuu gonkumayyuu dhala dhabuudhaan gaa'elli hin diigamu. Isa kana tolchitanii sirriitti beekuu danda'u isinirra jiraata.